Amantaa jechuun ammoo organizationidha. Organizationii dhaabbata garaagaraa jechuudha. Isa akkasii naa qaba. Gara gaafii kan keetti si adeemu. Amantiin Abrahaamii maal ture? Amantiin Addaamii maal ture? Wanti isaan jalqaba godhaa turan maalidha ka jedhu poointi kana naa qaban. Addaamiin irraa kaanu. Addaam gaafa jalqaba cubbuu hojjetee qullaa hafee qullaa isa hafe kana akka macaafa qulqulluutti qullaa kana dhossuudhaaf Waaqayyo maal godhee gogaa itti uffise inni baala uffatee jennaan. Ka isa quraanaatti dhuftaa anka quraana si dhisa ka macaafa qulqulluutti si deebi'a. Waaqayyo kam? Na dhaggeeffadhu kaasiif deebisa. Okay, waa'ee Yesuus gara si haa ta'u. Waaqayyo kam? Isa kam Waaqayyo abbaa? Please waan deebisu xumureen hedduu dhumarra gaafii gaafatta. Waaqayyo kam? Ifana godhaa deemaa ka Waaqayyo kam? Fakkeenyaaf Yesuus gaafa fakkeenyaaf Yesuus tu jedhe immoo Waaqayyo kamtu jedhe? Aadamiin. Obboleessa koo eeshi na dhaggeeffadhu amma jidduun muuti gotti jidduun seeniin please yeroo ati gaafii akka barbaadde gaafatte yoom jidduun keessaa baate ka meedaa keessaa na jalaa baate akkamiin an sirreeffachuu dhiisa? Tokkummaa wali akkam goonu. Waaqayyo akkam goonu. Akkam goonu laati. Omni dhaggeeffachuu kan yeroo an deebisu na dhaggeeffadhu kan jedhu. Ayyee deemaa. Mootummaa na dhaggeeffadhu. Isaa barsiisaa dhiibbees. Itti fufaa. Mootummaa na dhaggeeffattu. Tokkummaa ayyee itti fufaa. Tole tokkummaa ishee itti fufu. Isa amma dhaabbata jettan sana immoo ragaa naa qopheessaa amantaan dhaabbata isa jettan sana ragaan barbaada sas. Takka sitti rakkina qabu maal waan ragaan qabne maal sedheessu dubbadhaan kana wannoora simuun rakkina qabu na dhaggeeffadhu ishee. Na agarsiifadhaa dhaabbata ta'u. Sitti agarsiisa. Ati ishiinatti garaagarummaa ati na gaafatatu maal amantaa miti amantii miti barsiisaatiif beessa waan sirreessa al ta'u. Eshi. Amma saanu dhaggeeffadhu iskibiirtoodhaan qabadhu hunda isaarratti ragaa gaafadhu akkanatti siisaa tokkummaa. Okay, awwale yaada gaarii kaafte. Awwale waanan gaafadhe keessaa yoo baanoon sirri akkamiin reeno waanan gaafadhe dhiisanii waa biraa dhaqaa jiru. Kanan gaafadhe kun sirrii miti jedhama meeqa isaan xumuranii. Fagoo deemaa jiran ka awwaleen harkaa gattu isaan itti fufaa jiru. Fagoon deemanu daqiiqaa 3-4 hin caalu fagoon deemanu amma kana ammoo ati saasofteetta. Ila kana keessaa kan baane si uummattanii madda awwalee atumti naa qaban hin dubbadhu. Ila tokkoffaa isuma isaan deebisanii kaan amantaan dhaabbata waan jedhu ragaa wayinaa agarsiisanu tokko amantaan Yesuus Kiristoos dhalachuu Yesuus Kiristoosiin dura ture amantaa maaliiti? Amma Adamiin fakkeenyaaf mallaa jedhu wayi dhaggeeffadhu gati boosirriitti kana booda miitiin godhadha. Ilaal Waaqayyo Adamii wayaa akka soffadhu jedhe isa jedha Waaqayyo ta'e addanaa baasuu qabu. Yesuustu waan Yesuus dhalachuu Yesuus Kiristoos duraan gaafataa jira. Yesuustu jedhee Adamii yoo jedhani ragaa naa kennuu danda'uudhaa qabu. Waa biraa kilaba biraan seeniin jechuuf itti fufaa. Okay, itti fufaa barsiisa. Tole baay'ee gaariidha. Waa'ee Yesuus eenyu ka jedhuuf wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 56 irraa gad yeroo dubbifteetiin jette Abrahaam utuu dhalatiin dura ture jedha Yesuus yeroo dubbatu tokkummaa kiyya. Waa'ee Yesuus nuti dubbannu ka Maariyaamiin dura ture, ka uumama ardiif samii dura ture, ka deephee foon uffatee karaa Maariyaam nama ta'ee dhalateedha. Waa'ee isaa ka dubbannu amma deebitee beekaatuma gara mata duree biraatti nu dabarsuudhaaf waa'ee Yesuusin nuti dubbannu waa'ee Yesuus isa kamidha? Isa Abrahaam waggaa 50 iyyuu atiin guunne eessa Abrahaamin argite jennaaniin Abrahaam utuun dhalatiin dura iyyuu an ture jedheen. Isa sana eessatti argee uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 12-14 irratti yeroo ilma isaa aarsaa godhu achirratti maal jedhee dubbate isatu Yaahwee Yeri'ee jedhee dubbate. Awwalee kamiin dhaggeeffadha waa'ee abbaa yeroo ilma isaa aarsaa godhu awwalee rabbii sodaadhu tartiibatti naa deebise. Maal jirana kun waa'ee Abrahaamin dubbadhee bare waa'ee abbaa Waaqayyoo Abrahaam dubbadheen. Mataan saarra sirrii miti mucaan barsiisa maal goona de hadhiisu malee yookiin. Awwalee kalchitu ati ustaazonni as jala jiru. Isa gaafate baruu qaba amantaa keenyarraa waan gaafate. Waan namni gaafanne waan nu gaafanne moo waan nu gaafanne isa gaafataara. Gaafii isaatiif nama barbaachisa moo maal gaafii isaatiif namatu barbaachisa hawwi maal isatu gaafataara bar. Eshi bakkee keessan deemaara dhiifama. Maala wali kama waa arrabsuu barbaada maanu nagaan dubbadhe maana buufta bu'ii jennaan nan bu'an an waa arrabsaan jiru. Mooditarri mana kana amma booddee mooditarri mana kooti yeroo dogongora hojjettan dhugaa Waaqayyoo bilookiin godha mooditara sinirraa fuudhuu dhiise. Mana kana ta'u kana barsiisaatti ittiin haasaa jira. Of eeggadha. Okay, Marcos natti mul'achuu didde. Marcosin hin galchitu mee amma nama buuftu. Si arguun dadhabe Marcos.
Barsiisaa Tibbeessoo obsaan qabu mucaan dhaggeeffachuudha. Miutii kaasaa sinii naasaa siniif akka kanatti. Ilaamee tokkummaa koo gaafiin itti gaafattee dhaloota Kiristoos dura amantiin jiru maalidha jettee na gaafatte. Amantii miti amantaa naan jette. Garaagarummaan amantaaf amantii maali jedhee si gaafadhe. Si gaafadhee jennaan ammaa gaafii na gaafattaa naan jette. Ishii jedhee amantaa jechuun jedhee si dubbadhe. Gaafilee iddoo qabdu qabadhu. Iddoo qabdu qabadhu. Lammaffaa waa'een Yesuusii yeroo inni dhalateen booda waa'ee Yesuus jedhe naan jedhee ni jette. Yesuusiin ani amanu ammoo isa uumama boqonnaa 28 lakkoofsa 10-18 jiru isa Yaaqoobii fi Waaqayyoon wal qunnamsiise maslaalii ta'e isa mul'ate karaa biraatiin uumama boqonnaa 18-19 irratti Abrahaam mana Abrahaamii kadhaqe nama tokkocha Kiristoositti fakkeeffamee kadhaqe ka Iyyaasuu geggeesse ka Israa'eloota geggeesse isa sanidha waa'ee isaati kan dubbataaru waa'ee Yesuusi isa Maariyaamiin irraa yeroo inni foon dhufee ta'ee foon uffatee dhalatee qofaa miti. Kana waa'ee Yesuusii bifa saniin laalla jechuudha. Yesuusuun dhalatee Waaqa ture. Exactly abbaa wajjin waaqummaa akka abbaa kan qabu ilma isaa ta'ee ka ture. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 4 irratti eenyutu biyya lafaa uume? Eenyutu daa'ii lafaa jabeessee kaa'e? Dhaggeeffadhu mee si xumura macaafa fuuldura si dubbata. Abbaa walii Waaqa ture naan jedhaa jirtan waa walii sirreessinu. Yesuus kophaa isaa Waaqa turedha amma gaaffiin utuu hin dhalatiniin dura. Ilma Waaqayyoo ture abbaa wajjin wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jalqaba sagalicha ture ka jedhu san inni sagalichi Waaqayyoon bira ture ofii isaatu Waaqayyoon ture jedha wangeela Yohaannis 1 irratti uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti 1 lakkoofsa 26 irratti ka dubbatu karaa ilma isaa waan hundumaa akka uumedha. Ilaan malaal gaafiin jalqaba gaafatame dhiifamee kallattii biraan naara jechuudha gaafiin. Tibbeessoo Yesuus Kiristoos utuu hin dhalatin Waaqa ture ofii isaati. Eeyyee abbaa wajjin Waaqa ture gaafa siin jedhu ilma Waaqayyoo waan ta'eef jechuudha. Dhaggeeffattee? Abbaa wajjin moo ofii isaatiin Waaqa ture? Abbaa irraa dhalate kaa inni ilma Waaqayyooti bar. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti sii galee? Abbaan noo? Abbaan abbaa isaati abbaa gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Bareeda boo. Awwaare nama galfadhu booyaa. Chaawu bakka anfalmii. Nagaan sinii bataa'u. Ilaa konseptii tokko sii galuu qaba. Tokkummaa. Maarko sanfannuu barbaadee miti beekisaa. Nan beeka naa gala. Ilaali. Tootaalii wanti ati gaafattu amantiin maqaan amantii sana yookaan amma fakkeenyaaf Tibbeessoon sirriitti ibsatu dhaggeeffatte. Kun immoo warra galuuf malee hin galu. Garuu gaaffii kee tokko ati gaafatte amantiin maqaan yookaan orgaanaayizeeshiniin amantii isa jedhamu akkaataatti mana garaagaraa malee amantiin san dura ture Juudiizimiidha baay'inaan. Maaliif uummati yeroo sanaatti fakteefaa ture waan garaagaraa ture jira miti Juudiizim ka jedhu dhaabbanni tureera. Siigalee inni sun Juudiizimiidha. Ergati garuu immoo haa ta'u malee fakkeenyaaf akkuma inni jedha warra akka Phaawulos warra akka Abiraam fa'aa warri kun hundumtuu warra Waaqayyoo wajjin yeroo fakkeenyaaf Ijipti fa'aa amantii Poraayitas jedhamutti amanaa turan waan kana hundumaa mormaa turan jechuudha. Waaqayyoon keenya Waaqa jechaa turan. Nuti I am who I am isa jedhu Egziyaabeer ani anuma isa jedhutti amanaa turan. Inni Waaqayyo. Gaafa cubbuun biyya lafaa irratti babal'ataa deemu dhalli namaa deebi'uu dide jalqaba namoota hedduu erge Waaqayyo jechuudha. Raajota yaale. Eliyaas fa'aa yaale. Dhalli namaa kun Noo irraa kaasee cubbuu hojjeta. Bishaan badiisaa fide hin fixe. Dabsabni kun deebi'uu dide. Siigalee ergasii booddee furmaata tokko duwwaa kaa'e. Akkaataan itti cubbuu dhala namaa qulqulleessuu dandeenyu. Qo'ee dhaggeeffadhu tokkummaa. Akkaataan itti dhala namaa kana deebisuu danda'u Waaqayyoon waan hundumtuu danda'ama waan ta'eef hafuura ofii ofirraa fuudheetu ilma namaa keessa kaa'ee jedha. Akka jechuun ilma Waaqayyooti gaafa jennu ilma akka dhala namaatti ilaaluu hin qabdu. Konseptii sana keessaa ba'uu qabda. Nama keessa maal godhe nama fakkaatee dhufee nama gidduutti nama wajjin nyaatee nama wajjin uffatee garuu cubbuu tokko osoo hin dalagne jedha. Maqaa duraan seera Musees jajjabeessee seera kakuu moofaas jajjabeessee seerota turan kaan keessaa diliit godhee kaan keessaa balleessee amma fakkeenyaaf seera Musee keessatti dur namni yoo cubbuu hojjetee dhagaadhaan rukutamee du'a ture. Seera kana fa'aa diliit godhe. Agartee amantii duraan ture sana konseptii amantii duraan ture sana jajjabeessee maqaa itti godhee Christians who follow me Christians jedhee moggaasee biraa deeme malee amantiin Waaqayyoon waaqessuu maqaa hin qabaatin malee san duras tureeraatiin jechuu barbaadeeti. Garuu immoo fakkeenyaaf warra akka Yihuudootaa warra akka Israa'elotaa warri kun amantii garaagaraa qabu Juudiizimiin jira amantii gosa hedduutu jira jechuu barbaadeeti. Amantii hedduutu ture. Garuu amantiin sirnumaan kan sirna qabatee erga Yesuus Kiristoos dhalatee booddeedha. Hin dhalate jechuun immoo
dhiiraaf dhiiratu wal bira ga'ee dhalate miti. Waaqayyo inni guddaan hafuura ofii isaatii fuudhee Maariyaam keessa kaa'eet nama fakkaatee dhufee jedha. Dhala namaa gidduutti deddeebi'ee nama kana fakkisee deemu jedha malee ilma waaqayyoo gaafa siin jedhan akka waan inni haadha qabu abbaa qabuutti hin ilaalin. Siin jechuu barbaadeeti. Ayyee galatoomii. Ani sifaana falmuu hin barbaadu waan akkanaa sifaana dubbachuus hin barbaadu. Maaliif namni naa walitti No, falmii miti bar konseptii ma walbachiisu malee falmii miti. Amma tibbeessu amma waan gaafadhaa utuu sanaa deebiftan jechuufi. Neetworkiin isaan buuse sheeritti godhaa barsiisaa tibbeessootti ijoollee. Diigalee kanaafi amantiin idda gadi godhate. Yesuus Kiristoos irratti idda godhate waan hundumaa sirreesse malee san durayyuu namni waaqayyoo waaqeffataa ture. Fakkeenyaaf gaafa Museen gaara Siinaa irratti ol ba'e. Museen waaqayyoon amantaa ture jechuudha. Gaafa inni saba Israa'el biyya Gibxii baasu gaafa gaara Siinaa irratti ol ba'e waaqayyoo itti dubbate jedha. Siigalee akka Yesuus Kiristoos dhufuuf jirullee kakuu moofaa keessatti iddoo baay'eetti dubbatamaa ture jechuu barbaadeeti. Kana konseptii kana hubachuuf maal gochuu qabda? Baayibilii seera uumamaati aga dhumaatti yoo dubbiste dhugaa rabbi waan hundee jiru sana Maarkos rakkoon hin jiru. Waan kana badaa sifaana dubbachuu hin feene. No. Ani bar mormii amantaa osoo hin taane waan beekan tokko wal hubachiisuu barbaade. Rakkoon qabu. An bari awwalee eebbisuun dhufe beektaa reengadda islaamummaatti waamee achumaan naqee cuuphamee awwalee immoo amanus waan fedhetti amanu. Toogaa waa'ee seera Musee sanan siifita. Fakkeenyaaf waa'ee amantiin jiraa hin jiru. Namni baay'inaan waaqa tolfamaatti sagadaa turan. Even warrumti Museen biyya Gibxii baaseyyuu haga Museen gaara dhaqee waaqayyo wajjin haasa'ee gadi deebi'utti sabanni geggeessaa ture maal godhan beektaa jabbii warqee irraa hojjetanii Aaroon namicha jedhamutu isa geggeessaa ture gargaaraa ture jechuudha. Musee miti hin beekta Aaroon namicha jedhamu. Haga inni gaaratti ol ba'ee rabbii wajjin yookaan waaqayyo wajjin haasa'ee deebi'utti jabbii hojjetanii itti tusaan sagadaa jiranii dhufe Museen. Wanni Museen fidee dhufe saanduqa tokko baatee dhufe saanduqi sun saanduqa kakuu waaqayyo jedhama. Saanduqi sun immoo maalni abboommiiwwan kurnan ana waaqayyo kee biratti waaqa kan biraan qabaatin hin sobin hin ejjin kan jedhu abboommii kun irratti barreessee itti kenna jechuudha. Museen gaafa gaararraa saanduqa kana baatee gadi deebi'u uummata inni hordofaa jiru amantii biraatti sagadaa jiru. Yeroo kana maal godhee hin gadde jechuudha. Achumatti saanduqa sana lafaan dha'ee cabsee waaqayyo achi booddee isa kaan marataa fixe jedhaa isa kaan maal jedha. Gaafa boof itti nammee isaan fixu maal jedhe beektaa waaqayyo Musee. Abboota odumaan daraan dhaggeeffatanii kottuun buunaati. Achi yoo leenca diinii islaamu lakkisaanii. No, rakkoon qabu. Ani Maarkosiin birummaa kabajaan qaba. Maal jechuun barbaade kan dhaggeeffadhu yoo sii galatee sii galate rakkinni keessan bara nama ijoolleen keessan baay'inaan lolatti deemu. Nuufi Moodii hin dandeenya. Dhaggeeffadhu waan akkan sii maasii waan qabattee deemu. Gaafa Museen qola dhaggeeffadhu obboleessoo gaafa Museen gaarraa gad deebi'ee sabni sun hadhaan marrataan fixe maal godhe? Marrataan sana keessatti Maarkos na hubadhu ka waanan sitti muu deemu. Waa tokkitti na hubadhu. Na hubadhu. Si waliin fakkeenya waan tamma dubbattu kuni anis waan akkana siin jedhe namni naa walitti deddeebise beektaan baay'ee kabaja guddaan sii qaba waan akkanaallee kan no bari maal rakkina qabu bara konseptii waan jirudha malee kun walitti deddeebisuu keenya irra hidheen callisee beektaa kabaja sii qabu kabaja guddaa waan sii qabu maaliin namni gaafa walitti qabaa dhaqee kabajni illee hin bada sii galee amma nan xumura garuu waa jedheen xumura kabajan sii qabuuf jechuuf nanni akkasiin jedha ammeenya biraan fudhatini. Isi haata fakkeenyaa waa'ee dhimma amantii yoo dubbatte dhimma fakkeenyaaf musliimummaan akkas yoo itti dubbatte dhugaa rabbistiin gaddu maaliif waan dubbistee fi waan irra geesse waan beekturaa dubbatta waan ta'eef sitti hin gaddu. Ani itti illee yoo fakkeenyaaf amantii keerraa walitti bu'uun fidu. Laa sirriitti qabaa yoo deeme akkas yoo jedhame xiqqoo beektaa eenyudha annan gooraba. Isa tibbeessu ammaa waliin garuu waan dubbachuu barbaadetu jiran hin ba'e awwalee egaa ganda islaamummaatti si waameeti modhattee hin cuuphamte narkaa militte bakka waaqayyo bakka ati jirtutti si jajjabeessu jabaadhu homaa biti waamicha koonna diddeen islaamummaatti si waamee deemeen ganama shaadaa qabatta jedheen utuun tiiktookii kee barbaadu utuun barbaadu isatti cuuphamtu si arge. Jabaadhu bakkaatiin jechuu barbaada. Walii dhagaadhi ta'a. Hiikamti cuuphaa sana tun beekin amma kun siistemii gaarii tokko maali si deemu. Amma hiikama siistemii kana cuuphaamti kun jechuun maali hiikkaan isaa maal ibsa? Bishaan keessa gaarii milikkita. Hin beeku. Dhugaa kanaafuu gaarii miti kadhi. Kunis illee waan biraa akkatti. Malee kun dhugaatti hiikkaa cuuphaa beekteetu
Hiikaan cuuphaa maal osoo hin gaafatanii kana oolu. La ani kasuma namni jedhu hin jedhe kasuma namni jedhu hin jedhe malee hin beeku hiikaa. No, cuuphaan hiikaa qaba. Dhoksaadha. Dhoksaa hafuura qulqulluuti waan ta'eef yoo sii galee duwwaa irraa. Bara kaayyoon koo walee jaba. Waanuma Nama dhuguma kaa. Wal bannoonni awwala bakka jabaadhu ishee eegana dide. Barsiisaa fi beessoo dhufaniiru. Dhiisi yeroo dheeraan qabu. Dhiisi waliin mormisiisanii amma bakka tokkummaa deemati naasofna. Ustaazina jala jira urgalchi danuu jiru ustaazonni wanti waa falmanu sitti barreeffataa jiru biliyoon tokko biliyoon. Ilaali amma akkas ilaa amma rakkinni yeroo baay'ee ijoollee keenya uuman argan. Maal seete beektaa mataa wal dhukkubsu waan faallaa lama. Jaallattus jibbitus amantiin Kiristoos irratti hundaa'e amantii namaan hundaa'e irratti takkaa walii galuu hin danda'u yoo keessaa ba'an malee. Amma ustaaza fidiyoo itti isaan dirriqqi jedhanii waa irratti simoonu. Yesuus nama akkasiin jedhu. Garuu immoo isaan nama kompiliitilii waa'ee isaan beekan nama waa'ee waa tokko hin beekne wajjin dirriqqi jettee wal falmuun gaarii miti. An kanaaf yeroo baay'ee warra ustaazotii fi ijoolleen kiristaanaa wal morman kan jira taa ilaalu because they are in opposite direction tokko kaaba tokko kibba. Hin beekan. Yesuus Kiristoosii maqaa mataa dhaga'uu beekuu wangeela keessaa hiikaa isaa otoo fidii walitti funaananii fidanii ittiin uummata joonjessu malee dhuguma jaalala kiristaanummaa qabaatanii yookaan dhugaa karaa rabbii deemanii miti. Kanaaf waliin mormina. Dhugaan siin jira wal dogoggorsitu. Aasaa keessa dogoggoratu uumama. Dhoksaan hafuura qulqulluu warri galeef warra duuka buutuu Yesuus Kiristoos duwwaa ta'aniif malee hin galu jedha. Kanaaf yoo dandeesse itti himtaa yoo fudhachuu dhiistee biraa deebita malee wal mormuun warra Yesuusiin akka namaatti ilaalan jiru wal mormuun warra dhoksaa amantiin beena jiru wal mormuun gaarii miti jechuu barbaadeeti. Walee tibbeessa waliin namni dubbatu biliyoonii isa waa waraabu durii sana beektaa ati awwal ajjala jiran dilleeti namoonni jijjiiruu tibbeessatti ol galchanii bakka badaan biliyoon waa waraabama. Isa biliyoon waa namatti dabalee waraabu sana utuun beekamu. Tokkummaa yaada poozitiifikeetiif galatoomi yaada keessaan tonkoliin argine. Al tokko tibbeessu. Aannan dhiisaa fanii naman sii galchuu barbaada. Wanti biliyoon jedhu awwalee lamatu jira. Tokko kan booda kana dhufeef kan duriitu jiran kan durii sanan beeka sii galee tokko isatti galchaati. Wajjin falmii. Wal mormiin hin barbaachisu yaada Maarqos jedhe irratti walii galla tokkummaa yaada bareedaadha kanatti kaaftee argiteetti yoo ta'e anillee amma mormii maal keessaa. Isiniin natti lallabuu beektu Maarqosiin kabajamu. Natti lallabdanu isin. Karaa tibbeessoon ittiin deemanii. Dhugaa waaqayyootu suutattee dhaggeeffatte deemee deemu walitti lallabuu miti lakki sitti lallabuu miti tokkummaa yaada amantii waliin mormuu tibbeessume waan manaa deebisi. No siin mormuu fi miti an dhaab please an siin mormuu fi miti amma waa'ee amantii leessi dubbataan jiran. Waan amma dhiiftee buutee tokkoon si gaafadha iyyee hin dheeressu. Qoy nan gaafatini qoy ta'e tokkummaa am waa'ee mormii si waliin jedhan jiru. Waan adda murtee buutee sana si gaafayyee. Mee jalqaba yaada kee na dhageeffadhu ishee. Na dhageeffadhu. Lallaba sisu lallabaan jiran. Akkuma tu jettee. Nuti walii gallaa waan ati kuttee buute sana achi yookaan itti fuftee. Ilaa na dhageeffadhaan amma mormiin hin barbaachisu amma mormiin barbaadu jettee yaada kan kee wajjii walii galaa yaada mormiin hin barbaachisu. Anamma deebii kan kee kana si deebisaa itti fufii gaafii jedhee si kaseenan yoo gaafii na gaafatte waan naa gale waan amane si miti abbaa fedheefillee waan naa gale hin deebis sun sii ta'uu dhabaatuun ammoo mirga kan kee. Anamma kasiin jedhaaru barii an waa'ee amantii hin mormu namoota waa'ee amantii dubbatan seensisi ka jedhe sii miti. Amma argosi si waliin dubbatan tokkummaa jette mun jennati jecha kana. Bar nama galfadhu maal hin jenne jedhaa jira seete mooriyaan waan dubbadde dhaggeeffatu. Exactly. Anillee yaada kan kee wajjii walii galaa yaada kan kee wajjii walii gala jedhaara tokkummaa. Anillee ofii kiyyaa mormii amantii dhiiseera mana kiyyaa. Walii deemaa wal hubataan jiru. Amma dhagee waan asitti ilaal. Ati gaaffii karaatti na jalaa kuttee baate Maarqos sanaan faamiliidha dhufeetti dubbate Maarqos san si waliin amantaa takaraakkaruun fedhuun jedheen sababni isaa namni wal takaraakare booda wal ifannaatu dhufa akka jira mitiiree haasaa wal kattafaa walitti cuufa dhufa yeroo hedduu sana sodaadheen malee waa'ee amantaatiif miti. Maarqosiin faana waan xiqqoo afaan jala wal jala xiqqaa rakkina hin qabu laa anammaa fakkeenyaaf biyya lafaa kanarra gaafa jiraattu gosa lamaan jiraatta. Religious en jireenya lafaa jireenya foonii fi jireenya fuuraa jiraatta. Jireenya fuuraa gaafa siin jedhu fakkeenya amantiin kee musliima yoo ta'e amantiin sun maalinni waa'ee hafuuraati.
Sigalee inni sun si qofaa ilaallata. Anaan na ilaallatu. Jireenya lafarraa yookaan immoo jireenya foonii gaafa jennu hundi dachee irra jiru obboleeyyan. Fakkeenyaaf ilmaan Oromooti. Mana tokko keessa amantii lama jiraachuu danda'a. Sigalee amantiin immoo dhimma lubbuuti, dhimma dhuunfaa lubbuu ofiiti. Amantiin haadha keetiiyyuu amantii lubbuu keetiis hin fayyistu. Kana beeki. Amma fakkeenyaaf haati kee musliima taatee kiristaana ta'uu dandeessa. Because it's a life matter. Waa'ee dhimma laayifiiti waan ta'eef ani dhugaa waaqayyo waaqosii waan baratti mufata ani amma sana asirraa amantiidhaan wal jibbee maal godhu dhugaa waaqayyo keessa koo hin jiru maaliif beektaa? Ani ejjennoon koo ejjennoo kooti dhimma lubbuu kooti qalbii kana jijjiiradhuuf lubbuu koof malee tokkummaan miti tibbeessoof miti. Even tibbeessoon anaaf tibbeessoon kiristaana waan ta'e mootummaa waaqayyoo galuu dandeenyu garuu hojiin keenya erga Yesuus Kiristoos waamne hojiin keenya mootummaa waaqayyoo nu galcha. Kanatti amanna malee garaagarummaa amantiitti amanii ani sitti illee walitti hin bu'u nama tokko wajjirti bu'u hin deemu. Maali waanuma jirudha wal karakkaru waanuma jiru waan ta'eef jechuudha barbaadeeti. Sigalee akka adda baatti hin fudhatu. Akkasii tibbeessosii tokkitti isa si gaafadhee deemuu reenaa deebitaare. Tole yaaduma kanas gaafii kan kee kana caalallee kabiraallee jiru gaafattaa jalqabamee yaada kiyyan hubadhu waan hin jedhaaru. Egaan gaafattaa gaafii rakkina hin qabu akkuma karaa itti fufna. Ilaamee yaadna hin jedhaaru yaada Maarqoosii wajjin kan walii galu anillee ofii kiyyaa mormii amantii ofii kiyyaa dhaabeera. Mana kiyyan banaa waa'ee amantii namoota dubbii dhugaa walii amannu nan barsiisa achiin booddee mormii kana wamaa wanti baay'ee keessa turre mormii gama gamana walonna jalaa jechuudha. Wamaa wanti bu'aa buusu hin jiru. Namoota walii aarsuu malee nama qara wal jaalatu wal jibbisiisu malee garee garaagaraa walitti baqaata karoo uumuu malee wamaa wanti fayyadu hin jiru. Namni gaafii dhugama gaafachuu barbaade keessaan bilbilee gaafatee waliin mari'ata jechuudha. Pirinsipilii anammatti itti amanu kanarraan kan hafe kan akkasii na hubadhuuti gaafii kan kee itti fufi yoo gaafii kan kee ammarratti. Macaafni qulqulluun maal jedha tokkoffaa Phexros boqonnaa 3:15 nama gaafii gaafatee deebii sirraa barbaadu yeroo hundaa deebii kennuuf qophaa'aa ta'e jedha. Nama deebii qopheeffatee dhufee yoo ati gaafii gaafatte deebiin isaa kana yoo ati kana gaafatte deebiin isaa kana jedhuun miti. Okay, kanadha jeneraaliidhaan kana dubbadhe. Kanarraan kan hafe mormii atakaroo akkas barbaachisu hin barbaachisu. Personally itti namanu. Okay, amma maali debeettu tibbeessoo. Akka keenyatti icciitii nuu gale tokko jira. Icciitiin nuu gale dhugaama waaqayyoon yeroo tokko tokko akkan itti gammadu. Amma yoo fakkeenyaaf Baayibilii kana jalqabaa kaasee haga dhumaatti yoo dubbisee wanti hundumtuu cheenii qaba. Cheenii wal hidhannaa qaba. Yesuus Kiristoos kun akka dhufee nama fakkaatee dhufu yookaan akka dhalatu bakka hundatti dubbatee jira. Amma bakka Musee jedhe sanatti hin dhaga'an yeroo baay'ee ijoolleen keenya. Yeroo bakka baay'eetti hin dubbadha kan. Boofa sana keessaa tokko fuudhii fannisii uummanni kun hin fayyaatii jedhe. Deebee dhaqee iddoo biraatti illee sanuma hiika. Boofi sunii isaan iddee jennaan boofa sana gaafa inni tokko fuudhee fannisee hundumtuu gara isaa gaafa ilaalan hin fayyanii jedha. Siigalee amma kanatu nama baay'eef hin galu. Amma wanni irra keessaan ilaalan ijoolleen keenya yeroo musliimaa yeroo baay'ee waan irra keessaa kan Yesuus Kiristoos nama fakkaatee dhufe isuma kana qabatee deemu. Garuu dhoksaan dubbii eessa jirti? Waaqayyo maali? Maal gochuu danda'a? Waaqayyo kun bantii waaqaaf lafaa kana beektaa tibbeessoo. Bantii waaqaaf lafaa sekeendii tokko keessatti ifi haa ta'u jennaan godhe bar. Waaqayyo kana gaafa jennu akka namaatti ilaaluu hin qabnu. We don't have to think like that. Waaqayyo barbaade Filiip godhee dachee kana galagalchee akka barbaade gochuu danda'a. Nama fakkaatee dhufuu miti jechuudha. Of qoodee immoo hafuura isaa Maariyaam keessa bulchee nama gidduu dhufe hin danda'a Waaqayyo. Siigalee kanatu isaanii hin galu. Akkamti waan Yesuus Kiristoos kun akkuma ergamoota akka Phaawulos fa'aa akkuma eenyuun maqaan isaa Musee fa'aa namuma